Bulchiinsi Itoophiyaa sirna paarlaamaa irraa gara sirna pirezidaantummaatti jijjiiramuuf jira. Yeroo adda addaatti sirna bulchiinsa Itoophiyaa kan amma jiru sirna paarlaamaa federaalizimii gara sirna pirezidaantummaatti jijjiiruuf yaadonni jedhan bal'inaan ka'u. Wanti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana yeroo hojii hoogganaa biyyaa daangessuu fi akkasumas tibbana jalqabbii marii biyyaalessaa marsaa xumuraa irratti fooyya'insi seeraa akka taasifamu eeran falmii duraan ture deebisee kaaseera. Yaadni kun hoogganaan biyyattii yoo baay'ate si'a lama qofa akka filatamu kan murteessudha. Sirna paarlaamaa keessatti daangaan bara hojii mana maree ministeeraa waan hin jirreef tarkaanfiin kun mallattoo sirna pirezidaantiitti ce'uu kan mul'isu jedhu hayyoonni seeraa fi xiinxaltoonni siyaasaa. Agarsiiftuuwwan biroos jiru. Garuu heera mootummaa fooyyessuun fedhii eenyuuti? Ajandaa marii biyyaalessaa gara xumuraa ga'e keessaa tokko heera mootummaa fooyyessuu kan jedhe dhimma ijoo ta'uu komishiniin marichaa ibsaa tureera. Komishiniin marii biyyaalessaa immoo yaada lammiilee fi hayyoota irraa walitti qabee dhiyeesse ta'uu ibsa. Ofii sirni bulchiinsa Itoophiyaa gara sirna pirezidaantummaatti jijjiirame bu'aa fi rakkoon fiduu danda'u maali? Heerri mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara 1995 tumame Itoophiyaa akka mootummaa federaalaa fi sirna paarlaamaatiin bultu ifatti kaaya. Haa ta'u malee jijjiiramnii fi fooyya'insi kanarratti taasifamu mootummaa federaalaa fi mootummaa naannolee hirmaachisuun ta'uu akka qabu eera. Qeeqna adda addaa irratti ka'us waggoota afran darban keessa mariin bulchiinsa mootummaa fooyyessuu fi heera mootummaa irratti fooyya'insa gochuu ilaalchise mariin taasifamaa ture. Murtee tokkorra gaamas jedhamee eegama. Pirezidaantummaa jechuun maali? Sirna pirezidaantummaa keessatti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa hoogganu walumaa galatti aangoo raawwachiisummaa olaanaa kan qabudha. Alkallattiin otoo hin taane uummataan kallattiin filatama. Paarlaamaan immoo qaama seera baasu ta'ee hojii mootummaa to'ata. Biyyoonni akka Ameerikaa dabalatee biyyoonni Afrikaa fi kaanis irra caalaa sirna bulchiinsa akkasii hordofu. UK Yuunivarsiitii Queen's Belfast keessatti barsiisaa siyaasaa kan ta'an Dr. Buzunaa Yimeenu Itoophiyaan sirna bulchiinsa paarlaamaa ammoo jirra jiru dhiiste gara sirna pirezidaantiitti ce'uun akka filannoo tokkootti dhiyaachaa jiraachuu himu. Tarkaanfiin gara pirezidaantummaatti ce'uu waan mirkanaa'e miti. Garuu akka filannoo tokkootti ajandaa marii keessa jira jedhu. Gama mootummaatiin ifatti wixineen seeraa qophaa'ee dhiyaachuu baatus marii siyaasaa yaada hayyootaa fi tilmaama mootummaa fuulduraa irratti hundaa'uun murteen akkasii akka eegamu barsiisaan siyaasaa kun kan ibsan. Akka isaan jedhanitti sirna pirezidaantummaan buluun Itoophiyaa faayidaas miidhaas qaba. Akka sirna bulchiinsa paarlaamaatti paartiin injifatetu nama ministeera muummee ta'uu mudatu hin taane lammiiletu kallattiin filata waan ta'eef fudhatamummaa qabaachuu danda'u mala. Haa ta'u malee pirezidaantiin erga aangoo fudhatee aangoo olaanaa biyya sanaa waan ta'eef murtee adda addaa biyyattii keessatti jijjiirama fiduu danda'u tarii kan uummatas mufachiisuu danda'u murteessuu danda'a jedhu Dr. Buzunaan. Kun ammoo yoo dhaabbileen mootummaa cimaa hin taane mootummaa abbaa irree uumuuf karaa banuu danda'a. Federaalizimii sabdaneessarraa gara federaalizimii teessuma lafaatti. Yaadota falmisiisoo uummata biraa ka'u keessa dhimmi biroo federaalizimii sabdaneessarraa gara federaalizimii teessuma lafaatti jijjiiruu kan jedhudha. Itoophiyaan yeroo ammaa sirna mootummaa federaalizimii sabdaneessaa naannoleen biyyattii irra caalaan isaanii eenyummaa sabaa fi sablammummaa irratti hundaa'een bulaa jirti. Yaadonni federaalizimii sabummaa hambisuun akkaataa teessuma lafaatiin qoqqooduu jedhu yaadota falmisiisoo ijoo dubbii ta'aa jirudha. Kana jechuun bulchiinsi naannolee sabummaa irratti osoo hin taane daangaa lafaa, walitti hidhamiinsa diinagdee, qabeenya uumamaa, baay'ina uummataa fi akkaataa bulchiinsaaf gaarii ta'etti gurmeessuudha. Kanneen yaada kana deeggaran haalli akkasii siyaasa sabummaa irratti hundaa'e hir'isa jedhu. Paartileen siyaasaa tokko tokko ejjannoo kana qabataa turan. Kanneen yaada kana morman ammoo haalli akkasii mirga saboonni ofiin of bulchuu fi hiree ofii murteeffachuu qaban kan balaa jala galchuudha jechuun falmu. Yuunivarsiitii Queensitti barsiisaa siyaasaa kan ta'an Dr. Buzunaa Yimeenu rakkoon biyya sabdaneessaa akka Itoophiyaa sabdaneessummaa bulchuudha malee bulchiinsaaf haala mijataa uumuu dadhabuu miti jedhu. Kanaaf rakkoo kana furuuf dhukkubni kan biraa ta'e dawaan kan biraa ta'uu hin qabu jedhu. Mirgi hiree ofii murteeffachuu dirqama lafatti hundaa jedhamuu baatus haala akkasii keessatti mirgi sabootaa haala guutuu ta'een deebii argachuun rakkisaa akka ta'u eeru. Federaalizimii teessuma lafaa irratti hundaa'e keessatti hiree ofii murteeffachuu hanga fottoqinaatti kan jedhu rakkoo keessa galuu mala akka ibsa isaaniitti. Federaalizimiin sabdaneessaas amma jiru rakkoo hin qabu jechuu otoo hin taane akkamitti haa fooyya'u inni jedhu xiyyeeffannaa guddaa akka barbaadu himan. Dhimmi Finfinnee fi Dirredawaa akkamiin ilaalama? Fooyya'insa heera mootummaa Itoophiyaan walqabatu keessatti dhimmoota falmisiisoo ta'aa jiran keessaa haalli bulchiinsa magaalota akka Finfinnee fi Dirredawaa fa'a akkam ta'a kan jedhu dhimma ijoodha. Marii biyyaalessaa keessatti magaalonni kunneen akka naannoo tokkootti of danda'anii akka bulfaman yaadni dhiyaachaa jira. Dhimmi magaalonni kunneen Oromiyaa waliin qaban fooyya'insa heera mootummaa gara fuula duraa keessatti akkamiin ilaalamuu qabu? Dr. Buzunaan akkas jedhu gaafii ijoo kan ta'u magaalonni kunneen kan eenyuuti kan eenyuu ta'uu qabaadha. Garuu sanarra haala kamiin yoo bulfaman fedhii qaamolee hundaa eegsisuu danda'a isa jedhu irratti xiyyeeffatamuu qaba jedhu. Fedhii walirraa adda ta'an walitti fiduun barbaachisaa ta'uu eeru. Fakkeenyaaf dhimma Finfinnee irratti wiirtuu seenaa aadaa fi diinagdee Oromiyaa ta'uun walitti hidhamiinsa cimaa qabdi. Hidhanni kun jireenya hawaas diinagdee
guyyaa guyyaa keessatti mul'ata. Gama biraan namoonni magaalattii keessa jiraatan mirgaa'ee fedhii mataa isaanii qabu. Fedhiin magaalaa guddoo mootummaa federaalaa kan naannoo Oromiyaa taasifatanii bulchiinsaaf mijattuu gochuus jira. Kana hunda haala giddu galeessa godhatee fi furmaata waaraa fiduu danda'uun ilaalamuu qaba jechuun ibsu. Dr. Buzunaan muuxannoo biyyoonni hedduun kanneen akka Beeljiyeem, Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi kanneen biroo rakkoo wal fakkaataa karaa addaa fi sirna adda addaa bocuun furuuf yaalan akka fakkeenyaatti eeran. Kana jechuun magaalaa tokko bulchuuf fakkeenyi tokkichi biyyoota hundaaf hojjeta jechuu otoo hin taane haala seenaa hawaasummaa fi siyaasa biyya sanaa irratti hundaa'uun sirni bulchiinsaa qophaa'uun barbaachisaa ta'uu isaa himu. Kanaafis dhimmoota murtoon dura marii bal'aa waliigaltee siyaasaa fi hirmaannaa uummataa irratti hundaa'uu qabu ta'uu hubachiisu. Akkamiin hojiirra oola? Mariin biyyaalessaa yeroo walitti bu'iinsa mootummaa fi gareewwan hidhatan Oromiyaa fi Amaaraa akkasumas atakaaroon mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay cimee jirutti adeemsifamuun isaa bu'aa maalii fida kan jedhu irratti gaafiin ni ka'a. Hojiirra oolmaa fi bu'aa qabatamaan inni fidus shakkii qabaachuutu himama. Akka Dr. Buzunaan jedhanittis marii biyyaalessaa yeroo biyyattiin walitti bu'iinsa adda addaa keessa jirtu akkasitti taasisuun rakkisaadha. Garuu gama biraatiin yoo waraanni dhaabbachuu baate mari'achuun hin danda'amu. Hanga yoomiitti eeguun danda'ama? Gaafiin sunis deebii barbaada jedhu. Rakkooleen gama siyaasaa fi heera mootummaatiin jiran waraanni jiraatus jiraachuu baatus mariidhaan furmaata argachuu qaba ejjennoo jedhu qabu. Xiinxaltoonni gariin ammoo mariin biyyaalessaa kanneen lola keessa jiranii fi rakkoo biyyattii hammeessan yoo hin hirmaanne jijjiirama barbaachisu hin fidu jechuun falmu. Mariin taasifamu bu'aa hin qabu jechuu miti. Garuu immoo mariin qofti rakkoolee hundaa furuu danda'a jechuun eeguun sirrii miti jedhu Dr. Buzunaan. Hojiirra oolmaan waliigaltichaas hojii mootummaa, paartilee siyaasaa, gareewwan hidhatanii fi hawaasa hirmaachisuu irratti akka hundaa'u ibsu. Bakka tumsi waloo hin jirretti bu'aan fidu baay'ee xiqqoo akka ta'u hubachiisan. Oduu ammaaf qabnu kana fakkaataa. Chaanal kana gammaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Yaada keessanillee koomentii keessatti barreessa. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.